Ashama akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a immoo kan inni qabadhee deebi'ee jiru ofiin ba'uu ulfaa kan jedhu. Ulfaa ofiin adda citu yookaan ofiin ba'uu ulfaa spontaanous abortion kan jedhamudha. Mee chaanalii kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun maatii ta'a. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'a. Akkuma beektan egaa ba'uu ulfaa jechuun ulfi tokko uumamee otoo yookaan osoo yeroo daa'imni dhalatee jiraachuu danda'u bira hin ga'iin gaafa adda citu jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa fi biyyoota guddataa jiran biroo garaagaraa keessatti ulfi tokko guyyaa jalqaba marsaa laguu itti mul'ate kaasee torban 28 yookaan ji'a 7 gaditti yoo ba'edha. Ulfi tokko uumamee torban 28 yookaan ji'a 7 dur yoo adda cite abortion jedhama jechuudha. Spontaneous abortion jedhama. Yoommoo erga ji'a 7 darbee immoo ba'ee daa'imni yeroo malee dhalatee jedhama. So ji'a 7 dura ba'uu yoo ta'edha kan abortion jennu jechuudha. Aborshiniin kun egaa bakka lamatti qoodamee ilaalama. Aborshiniin gosa lama jira akkuma beektan. Tokko tokko ofumaa ba'a spontaneous abortion kan jedhu. Osoo qoricha tokko hin fayyadamanii osoo fedhiin ofuma isaa yeroo itti adda citu jechuudha. Induced abortion kan jedhamu immoo ulfi ogeessa fayyaanis haa ta'u yookaan qoricha adda biraa fayyadamuudhaan osoo torban 28 yookaan ji'a 7 guutiin yoo baasifattedha. Yoo qorichaan yookaan bifa biraadhaan akka ulfi sun ba'u ta'ee ba'ee induced jedhama. Itti yaadame jechuudha. Itoophiyaa keessatti egaa dur ulfa baasuun hin danda'amu ture. Yakkas ture amma garuu bara 2005 as seerri ulfa baasuu kan abortion la'u ragga'ee dubartoota muraasaa fi fakkeenyaaf yoo firarraa ulfooftee yoo dirqisiisamtee gudeedamtee ulfooftee yoo rakkoo fayyaa hamaa qabaattee kan ulfa ishee dhorkachuudha. Ulfa akka ofirraa ba'u yeroo itti ta'u jira jechuudha. Leegaalii akkuma mirgaatti mana yaalaadhaan ta'e ofirraa baasuu dandeetti. Mee har'a kan ilaallu waa'ee spontaneous abortionidha. Ulfa ofiisaa adda citu yookaan ulfa ofiisaa namarraa ba'u kan jedhu. So akkuma nama jedhee ofiin ba'uu ulfaa yookaan spontaneous abortion jechuun yoo ulfi tokko ofuma isaa osoo ji'a 7 darbiin yoo ba'e spontaneous abortion jedhama. Dhibeen kun dubartoota ulfaa'an keessaa parsantaa 15 kan mudatudha. So ulfa uumame keessaa parsantaan 15 jechuunis dubartoota ulfaa'an keessaa parsantaan 15 ofuma isaa ulfirraa ba'a jechuudha. Walakkaan akka ulfaanii osoo hin beekin irraa ba'a. Walakkaan immoo akka ulfaanii erga beekanii irraa ba'a. Parsantaa 15. Ba'uun ulfaa kun dubartii tokko biratti yeroo lamaaf isaa ol yoo mudate ammas irraa ba'e ammas isa dhufutti irraa ba'e wanti kun recurrent miscarriage jedhama. Recurrent abortion jedhama. Ofiin ba'uu ulfaa irra deddeebiin uumamu jedhamee beekama. Yeroo kanatti egaa keessumaa yeroo lamaaf isaa ol ulfirraa baanan mana yaalaa deemtee sirriitti ilaalamuu qorannoo taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Mee maalti akka ulfi ofiin ba'u taasisaa kan jedhu haa ilaallu. Akkuma nama jedhe dubartoonni hedduun isaanii akkuma ulfaanii osoo hin beekin ulfirraa ba'a. Ulfaaniiru haa ta'u malee ulfirraa ba'aa jira dhiigaa jiru. Isaanitti marsaa laguufaatti fakkaachuu danda'a. Garuu ulfati ba'aa jira. Dafee ba'aa jechuudha. Maaltu ba'uu ulfaa fida kan jennu ofiin ba'uu ulfaa keessaa 50% ulfa dubartoota irraa ofiisaa ba'u lama keessaa tokko kan ta'u yoo micireen uumamtu lakkoofsi kiroomosoomii yoo rakkoo qabaatedha. Uumamti kuni daa'ima booda yoo dhalate rakkoo godhatu, rakkoo kiroomosoomii qabaatu, rakkoo fayyaa qabaatu akka dhabamsiifamu taasiste jechuudha. So ulfa dubartoota irraa ba'u lama keessaa tokko daa'ima sanatti rakkoo fayyaa qaba. Rakkoo keessumaa rakkoo kiroomosoomii qaba. Kana egaa neechariimti uumamti akka ulfi ittiin fufne taasisuudhaan irraa ba'a jechuudha. So riiziniin guddaan ulfii dubartoota irraa ofiisaa irraa adda citu daa'imatu rakkoo qaba jechuudha. Inni garbiraan dhibee gadameessaadha. Dhibeewwan gadameessaa. Isaan keessaa kanneen gurguddoon fakkeenyaaf dhibee gadameessaa kan uumamaa kan akka septic uterus jedhamu yookaan gadameessi tokko ta'uu qabu kan gadameessi tokko qofa ta'uu qabu uumamaan bakka lamatti hiramee yoo dhalatu yookaan yoo uumame septic uterus jedhama. Gadameessuma haadhaatu sirrii miti jechuudha. Inni garbiraan yoo dhaabni gadameessaa walitti qabate yookaan maxxanee micireef bakka gahaa dhabame gadameessi dubartii sanaa walitti qabate yookaan walitti maxxanee micireef yookaan daa'ima gadameessatti uumamuuf bakki dhibe
Kun Asherman syndrome jedhama. Kana malees dhiitaa yookaan ixii kan jedhamu jechuudha. Ixii gadameessa keessatti uumamu. Dhiita gadameessa keessatti uumamu kanneen akka uterine myoma, polyps kanneen jedhaman kun kana fidu jechuudha. Kana malees sirnaan cufachuu dadhabuu ulaa gadameessaa fa'i. Cervical insufficiency. Gadameessi daa'imni gadameessa keessatti uumameera. Gadameessi cufachuu qaba jechuudha. Cervical insufficiency jiraannaan immoo hin banamaa kan ulfi irraa bu'u ta'a jechuudha. So cervical insufficiency jiraannaan kana. Garbuun dhibee qaamaa kan gadameessa alaa ofiin ba'uu ulfaaf saaxilanidha. Fakkeenyaaf dhukkuba sirna malinnummaa yookaan ittisoo qaamaa kan anti-phospholipid syndrome jedhamu. Dhukkuba sukkaaraa, dhibee xannacha taayiroidii, dhibee ovaarii kan polycystic ovary syndrome jedhamu. Kana malees umuriin illee takka irratti riskii ta'u jira. Umurii waggaa 20 gadi ta'uu fi waggaa 40 ol ta'uu. Dubartiin kanaan dura ulfirraa bahee ture yoo ta'e. Akkasumas ulfaatinni qaamaa dubartii sanaa xiqqaa yoo ta'e yookaan garmalee guddaa yoo ta'e. Baay'ee xiqqaas baay'ee guddaas yoo ta'e riskiidha jechuudha. Akkasumas yeroo dheeraaf hojiirra turuu fi dabalee halkanii hojjechuu, stresiin hanga ta'e ni dabala. Akkasumas tamboo aarsuu, dhugaatii alkoolii hedduu dhuguu. Akkasumas immoo dubartoota sanyii gurraachaa warra adiirra jechuudha. Dubartoonni sanyiin gurraachaa yookaan warri bilaakii ta'an warreen adii caalaa ulfirraa bahuuf moo saaxilamoodha jedha qorannoo. Laanseet ragaalaa adda addaa ragaalee dubartoota ulfa miliyoona 4.6 kanneen biyyoota 7 keessa jiraatan xiinxaluun haadholiin ulfaa gurraachonni persentaa 43 ulfi irraa bahuuf kan caalaa saaxilamanidha warra adiirreedha. So dubartiin bilaakii ta'uun illee riskiidha jechuudha. Isaan kun akka galaatti riski faaktarii maal kanneen kanaaf nama dubartoota saaxilanidha jechuudha akka ulfi irraa bahuuf. Haa ta'u malee inni guddaan garuu akkuma jalqaba jedhee ulfi dafee irraa bahu keessumaa yoo daa'imni rakkoo kiroomosoomii qabaatudha. Deeggarsa akkamiitu kennamuu qabaa yookaan maaltu ta'uu qaba yaalli isaa maadha kan jedhu ilaallu dubartoota ulfi hamma ammaa ofiin irraa bahurra. Dubartoota ulfaan irraa yoo ulfi hamma ammaa ba'ee amma danda'ame ittisuun barbaachisaadha. Dubartoonni ulfaa hundura tokko hubannoo akka qabaatan deeggaruudha. Jalqabarraa eegaluun hordoffii ulfaa akka isaan argatan taasisuudha. Altiraasaawundii atleast akka isaan cheek gochuudha. Akkasumas immoo dhibee fayyaa isaan qaban yeroo ulfaa sakatta'anii tiriitmentii barbaachisaa kennuudha. Yaalii dhibee ofiin bahuu ulfaa kan kennamu ogeessota ispeeshaalistii dhibee ulfaaf gadameessaan kan ta'edha. Jalqaba maal gochuu qabu? Ka'umsi isaa maal akka ta'e adda baasuu qabu. Fakkeenyaaf cervical insufficiency gadameessatu dafee banamaa ixii yookaan dhiitatu kanneen akka maayomaa fa'aati gadameessa keessa jira maadha kan jedhu jalqaba adda baasuudhaan ogeeyyiin dhimmi isaa laallatu wanta sana sirreessuu waan sun sirraa'u immoo ulfi sattaantu akka irraa hin baane ta'a jechuudha. Haa ta'u malee akkuma jalqaba jedhee ulfi hedduun adda citu sababa daa'imni rakkoo fayyaa qabuufidha. Kun immoo gaariidha jechuudha. Daa'imni boodan guddatu taanaan ofii ofirraa bahu gaariidha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.